Isaa Koonaan tokko akka ta'e mirkaneessaniiru. Haleellaan kun lubbuu namoota hedduu galaafateera garuu ammaaf meeqa akka du'e yookaan madaa'e dubbachuun hin danda'amne. Abdulqaadir Muhammad Abdullee oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliyaa akkasuma haleellaa kanaan kanneen miidhaman keessaa tokko ta'uu hiriyoonni isaa dubbataniiru. Gareen Islaamummaa Alqaayidaa waliin hidhata qabu Al-Shabaab haleellaa lubbuu namaa galaafate kanaaf itti gaafatamummaa fudhachuudhaan ministeerota mootummaa Somaaliyaa Maqdishoo keessa jiran keessaa tokko rukuteeraa jedha. Dubbiimaan poolisii Somaaliyaa Saddiq Adan Alii Doodishee haleellaa sanaan booda Maqdishootti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin haleellaa kanaan namoonni hedduun ajjeefamaniiru jechuudhaan gareen shororkeessummaa kun dubartoota daa'immaniif maanguddoota dabalate namoota nagaa irratti fuulleffatee jedhan. 8:10 duhurnimo ayay khawaarijta naflacaariga ah ee argagixisada waxay maanta qaraxyo la beegsadeen dad shacab. Shororkeessitoonni lunni kun namoota nagaa irratti dho'iinsa boombii kan raawwatan yoo ta'u harmoolii dugda isaanii irratti daa'imman baadhatan ajjeesaniiru. Kunis gocha shororkeessitoota sukkanneessaa ta'e mul'isa. Haleellaaleen boombii sun daandii walqaxxaamura Bezoobee fi bakkeewwan ministeera barnootaatti dhiyaatu irratti kan fuulleeffatan turan. Gama biraan konfiraansii biyyoolessaa guyyoota 5 geggeeffamaa ture finxaaleeyyii mormuudhaan sanbata darbe Moqdishoo keessatti xumuramee jira. Pireezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed, muummicha ministeeraa Hamza Abdi Barreef hoogganoonni naannoleef hayyoonni amantii sirna xumura konfiraansii kanaa irratti argamaniiru. Pireezidaantiin Somaaliyaa dhiyeenya kana hidhattoota Al-Shabaab irratti waraana guutuu labsuun isaanii ni yaadatama. Sirna xumura konfiraansichaa irratti illee haasaa dhageessisaniiru. حبض اللي عيال كله الجوي زايد كله الدنيا ضمان العقد بحسابك أوجو قفك العكس يا شباب. Namni Al-Shabaabii fi maallaqa kaffalu hundi dho'iinsa hundaa fi rasaasa dhukaafame hundaa fi boolla bishaanii mancee hundaaf itti gaafatama akka qaban beekuu qabu. Yeroon kee gaafa ga'u akka duutu beeki. Qarshii Al-Shabaabiif kaffalteen lubbuudhaan hin haftu. Muummichi ministeeraa Somaaliyaa Hamza Abdi Barre Al-Shabaab amantii Islaamaa dogoggoraan ibsa jechuudhaan hayyoonni amantii ilaalcha Al-Shabaab lubbuu namaa galaafatu mo'uuf carraaqqii isaan taasisaa jiran jajaniiru. Al-Shabaab waa ku badbaadinayna walaa lacagta kan inta ku yiraahdo aad lacagta dhiibto oo ay halis geliyeen nafteenna oo ay halis geliyeen maalkeenna oo ay halis geliyeen Al-Shabaab lubbuu fi kabajaa dhala namaa balaadhaaf saaxilaa jedhan. Sababaa Al-Shabaab daandii cufuun uummanni gargaarsa waan hin argannee fi haalli hongeen walqabate akka hammaataa jiru lammiiwwan Somaaliyaa beekuu qabu. Konfiraansii kana booda hayyoonni amantii Al-Shabaabiin maqaa dha'uudhaan falaasama isaa balaaleffachuun ibsa baasaniiru. Hayyoonni kun akka seera Islaamaatti Al-Shabaabiif maallaqa baasuun dhorkaa ta'uu beeksisan. Somaaliyaan waggootaaf yaaddoo nageenyaan rakkataa turte. Biyyoota gaanfa Afrikaa jiran keessaa yaaddoon tokko Al-Shabaabi. Bara 2007 irraa eegalee yoo xiqqaate Al-Shabaab mootummaa Somaaliyaaf humnoota sadarkaa addunyaa